duraan dursee gara yaadatti hin galin gammee fi abdii rool moodeelota keenya warra turtan kaampaasitti warra miidiyaaliidhaan eebbifamanii namoonni akkanaa gaafa gara iddoo isaaniitti dhufan yaannillee namnillee firii ta'ee yaada kennaa jijjiiramni sanuma keessa dhufa waan ta'eef baganni asirratti sin argadhe thank you. Itti aansuudhaan waa'ee miidiyaa kana daayivarjinii biraatiin odoo laalle yaada jedhuun kaasaa kan isin kaastan akkuma jirutti ta'e garuu akkamitti uumame adeemsi isaa akkamitti dhufee kan jedhu san xiqqoo kallattii biraatiin karaa naanis odoo laalle yoo kallattii kanaan kan jedhu kaasuudhaaf Awurooppaa keessatti jalqabarraa riivolushinoota gurguddaawwan kun yoo ta'an hooggantoonni yookiin immoo mootileen biyyoota garaagaraa keessa Oroomitti akkam goonitti uummata kana bulchuu dandeenya yookiin immoo addunyaa kana bulchuu dandeenya akkamitti of jalatti galchinee bulchuu dandeenya yoo jedhan saayintistoonni isaanii iskuulota garaagaraa keessatti qorannoo innaa adeemsisan wantoonni isaan kaasan waa sadii jedhamu amantaa sanyii fi miidiyaa. Tokkoffaa amantaa jennee innaa kaasnu amantaadhaaniin mootii waaqatu uume amna gadee Hudaa biyya keenya keessa illee jira biyyoota garaagaraa keessaa mootii waaqatu uume jedhee gaafa namatti himamu uummanni kun okay waaqatu uume kanaafuu nu bitamuu fi qabna jedhee yaada amantaadhaan of jalatti qabuu qabna yaada jedhu san kaasanii saniin ta'uu dinnaan ammoo fittest of the survival of the fittest gama jedhuun lakkii waaqanii miti kanaafuu addunyaa kanarratti kan moo'etu bulchaa Charles Darwin fan kana fidanii waraana addunyaa lammaffaan dhufee akka bineensatitti namni ushadheewuma kan humna qabu warra humna hin qabne nyaachaa qabaa ajjeesaa maal jechaa wanti gurguddaa sun addunyaa irratti ta'e waraana addunyaa lammaffaa booda biyyoonni 170 addunyaa kana irratti qoqqoodamanii kallattii adda addaatiin uumamanii innaa san garuu Oromoon innaa namni addunyaa kana irratti wal fixu jechuudha bineensotaa fi biqiltuu garaagaraatiif seera baasaa ture sirna gadaatiin. Kanaaf nuti baay'ee kan barannu amma kaampaasitti maa'inni waraana addunyaa lammaffaa irratti namni akkana ta'e waan akkana ta'edha waa'ee Oromoo namuu kaasu miidiyaanis kaasu hin jiru. Kanaaf miidiyaan vaalii Oromoo uummanni Oromoo dur qabu san kaasu irratti hanqina qaba hanqina kana akkamitti sirreessinee hojjechuu dandeenya bara Heegilfaan Jarmanummaa jedhanii Naapooliyoon Boonapaart jaarraa 16ffaa keessa bara Faransaay Rivoluushinii keessatti waan gurguddaa yoo uuman Oromoonis jaarraa 16ffaa keessa Oromoo Population Movement biyya jaarraa ture baay'ee. Nuti kan nutti mul'atu France Revolution yookiin immoo Jarman Awurooppaa keessatti waan ta'e qofa gurguddaawwan keenya yaadannu jechuudha miidiyaa irratti waan keenya san hin faarsinu kaafnee uummatatti hin mul'isnu. Kanaaf waan akkasii ture miidiyaan jalqaba sammuu namaa amantaadhaan akkamitti qabsiisan jedhu san gama sanyiitiin yoo deemnu sanyiidhaan immoo uummata kana akkamitti qoonna jedhanii Kaawukaasoid, Mongoloid, Nigroo bakka sadiitti kan kaa'amu sanyii jechuu fi waan ittiin jennu hin beeku isa kana. Kanaaf warri Kaawukaasoid kun warra funyaan dhedheeraa warra dabbasaa babbareedaa warra adii waaqa fakkaatu. Isaan warra bulchuudhaaf yookiin immoo addunyaa kana akka bulchan domineet godhanii akka bulchaniif warra uumaman warri Mongoloid, Eeshiyaa, Chaayinaa maal kun warra lolaaf ushoo maal jedhu kana achitti barannaami isaan akkasitti akka uumaman kan biraa immoo Nigrooid warri Afrikaa kun gabrummaa fi akka ta'ee fi seexana gurraacha Oromoo qofa waaqa gurraacha jedhee nama nu baay'isee addunyaa irratti gurraacha garaa garbaalee immoo garaa taliilaa tokkicha maqaa dhibbaa waaqa uumamaa jedhee kan filoosofii sanirraa ka'a jechuufan. Afraffaa kana dadhabnaan gara miidiyaatti dabran miidiyaan Frankfurt School fi Tavistock Institute bara 1931 Awurooppaa keessatti jechuudha. Akkam goonitti ammas uummata kana sammuusaa manipuleet goonee jiraachifne yookiin immoo jalatti galchanii bulchina jedhanii gaafa yaadan miidiyaadhaan akkamitti fayyadamuu dandeenya dhaloota jidduutti qaawwa uumuu yookiin immoo new team culture uumuudha. Uummata Oromoo yoo ilaaltan uummanni gadaa kalaqeessa dhaqeen jedhama ammaan yeroo baay'ee. Sirna gadaa jechaan uummata gurguddaa Charles Darwin filoosofii gurguddaa addunyaa kanaan yaxxinoota gurguddaadhaan uummanni wal farmu amma afur ta'ee walii galuu dadhaba. Akkamitti gaappiin kun uumame generation gaappiin kun sirna gadaa keessatti amma abbaa gadaa baluu jedhee namni kaasu tokko hin jiru. Uummata kaasta society waan bal'aa amma nama faarsutti deemaa irra buunee gandatti galee jechuudha. Kanaaf inni kun akkamitti uumamee purposely itti yaadamee Frankfurt School fi Tavistock Institute keessatti warra Afrikaa warra gurraacha kana akkam goonitti of jala galchina naa jedhanii yaadan uummata miiran fiigu uummata bashannana jaalatu uummata waan hurraa irratti xiyyeeffatu nigroo jedhanii amma nigaa jedhanii maan Afrikaanonni biyya araa jiran kun gurraachonni kun filoosofii waan gurguddaa yaxxinoota gurguddaa critical waan ta'e irratti naasa keessatti wantoota gurguddaa irratti hirmaachuudhaan manna sirba baasuu sansalata hidhatee gurraa olii gadi fiiguu waa hurraa kana akkamitti goona miidiyaadhaan jedhanii na yaadan waan tokko irra deddeebi'uudhaan itti irra deddeebitee uummanni sun akka akkas ta'u waa tokko kireet gootee fi lammaffaan ammoo warri miidiyaa kana sirriitti hin beeytudha sirboota laayitiin itti baay'ate katiiwwan baay'ee itti baay'ate naayit kilabii gara iddoo adda addaa deemtanii ilaaltan
unconscious mind isaa yookiin immoo sammuun isaa waan hurraadhaan qabamee miidiyoota keenya ilaala miidiyoota Afrikaa kanneen fi biyyoota Arabaa miidiyaa biyyoota Arabaa yoo ilaaltan nyaata akkamitti akka nyaatan uffata akkamitti akka uffatan faashinii maal akka godhan malee are not talking about NASA yookiin immoo nuclear yookiin waan gurguddaa kan akka yaadanitti miti set up akkasitti ta'anii waan isa irratti attention akka kennan kanaaf emotional generationiin kun purposely fiilmii sagaagalummaa fi qullaa kana waan kana itti agarsiisuudhaan uummata kana kara xiqqootti kara waan hurraatti deebisanii kan jedhu sin jira ilaalchi gara siinis akkasitti dhufuun jira kanaafu miidiyaa waliin keenya maal godhuu qaban jedheen yaadanii uummata keenya karuma eenyummaa isaatti deebisuu dura nuti dhuguma ijoollee abbaa gadaati are we there still sirni gadaa caasaalee meeqa qaba waggaatti maaltu keessatti ta'a akkamtu ta'a jechuudhaan ala wanti tokko kan natti tole dhiyeenya kana sirna gadaa mana barumsaa keessatti critical wanti hojjetame sirni gadaa mana barumsaa keessatti akka kennamu gochuu tokkoffaa lammaffaa custom law dhamumaa inni ofii kan aadaa ofiitiin ofii mana murtiitti ittiin of ilaalan dhiyeenya kana kan mirkanaa'e great things wantoota akkana kana jajjabeessuu Oromoon kan saba bicuu yookiin immoo waan xixiqqaa safara keessatti amma nu waan hurraa kaafnu waggaa 150 kana qofaa miti baay'ee generatiinii gurguddaa kapitaalizimii fi sooshaalizimii sirna gadaatiin amantaawwan gurguddaa kristaan islaamaa waan jedhu kana waaqeffannaadhaan huge nation ture yaaxinoota gurguddaa warra qabu ture isa san gadi nu harkaa buusanii dhumee daakamee dhumee godatti ganaa gadaa barachuutti deebi'achaadha of harkaa barumsi baay'ee yeroo tokko waan nuti ofii beektu kan ittiin wallaaltu tokko disinform yookiin immoo akka barannis kan keessa balleessanii yoo arroon gisin jedhanii kan isaanis keessa kan kanaaf sanitti deebisuu irratti xiyyeeffannaan irratti hojjechuu barbaachisaadha bara Christopher Columbus hin beekama kuni Ameerikaa argatee yookiin immoo warra gurraacha kana akka qotiyyoo camadee ittiin qotaa ture Oromoon dur jechuu koodha ammachiisadhaan moggaasadhaan harma hodhaadhaan buttaa gonofaan guddifachaadhaan saba biraatiif lammii citizenship yookiin immoo zeegumnatii kenneefi waliin jiraachaa ture Oromoo santu ture duraan Oromummaa ichaan san yookaan kan makee jibbitee paartii wayiitiin yookiin qaama wayiitiif kennite kiyyaa miti Oromoo miti sabboonaa miti haati isaa akkanaa miti maayinarii waan hurraa kana kanaas on turre kan Oromaa kan ofii godhatee madda walaabuutii kee Gondar deemee waggaa 72 bulcha akkasitti hammachaa waa babal'ifachaa deemaa ture saba bal'aasan xiqqaate waan ta'eef kana sirreessuu amma maal sirreessuu qaba miidiyaan akka miidiyaatti dhiyaan Oromoon kan irraa dhiyeessaa jiru yookiin immoo ofitti deebi'uu akka dadhabe maal gochuu qabna yookiin immoo akkamitti deebisuu qabna jedhu san irratti fakkeenyaaf tokkoffaa biyya Oromoon Itoophiyaa keessa qofa hin jiru Keeniyaa keessa ni jira Rwaandaa jira biyyoota garaagaraa keessa jira amma garuu Afrikaa yoo danda'ame Afrikaa yookiin Itoophiyaan nuti xiqqaatte dhee yaada kooti jechuudha kanaaf amma uummanni garamti deemaa jira Oromiyaa irraa immoo gara gandummaatti waan hurra ofitti dheechuu wanta irraa kiyyaa miti biyyarraa gara dheessuutti deemuu aangoo yoo agartan ta'e deengadda footoo tokko poosti godhee PM ofiisii dhaqeen Isata siarga gurbaadha komentii alatti Facebookii nawrii dhachuu shame irraa dheessuu gara ministeeratti gaafa dhufte gara pirezidaantii gaafa dhufte gara bulchaa wayitti yookiin immoo waan ta'e kagana garasitti gaafa deemtu no iddoon sun siif immoo yookiin immoo aangurraa fiiguu direewwan lolaa gurguddaa sila ka'aa ture gootawwan gurguddaa Adawaa Maayicaw Baadimmee bakka gurguddaatti seenaa gurguddaa warra hojjetan kana irraa dheessuu kiyyaa miti an Oromaatii irraa fiiguu durkiyyeedha keenyaa sun aadaan keenyaa anatu kana godhee sirna gadaa anatu kalaqee waan gurguddaa kana anatu godhee jedhu san irraa fiiguu horii qabeenyaan yoo ilaaltan Boorana deemeen yeroo tokko hiyyeessa abbaa gadaan ta'uun jedhe maaliif abbaa gadaan ta'uun iyyuun ofiin bulchine maal biyya bulchiti amma asitti Oromoon yoo qabate moreetii yookaan falfaleetii yookaan waan tokko godheetii kondominiin fudhatee yookaan bakka kanaatti akkana lafa fudhatee irraa dheechaa irra qabeenya waa hunda waan keenyarraa purposely irratti hojjetame kun miidiyaadhaan manipulation sammuusaa akkamitti jijjiiranii kanaaf kanarraa dheessuu namarraa dheessuu akkuma sila kaasaa ture Oroma fira godhannee keenya godhannee odoo teenyu amma keenya jibbuu keenyuma ofirraa fageessuu lagaan amantaadhaan maaliidhaan dheessatuma jiran mallee karatti dheessuu nuti naan gallena eessa dhaquuf kana miidiyaan shape gochuu qaba irratti hojjechuu qaba yaadarraa gumiin balal jira gumiin gaayyoo jira gumiin adda addaa babal'aatu jira Oromoon babal'aa gurguddaa qaba ture amma yaadni akkasiin jiru namni yaada dhabee si arrabsa gantu hattu wardi takka ishiidha gaafa sammuun si doom gaafa waan ittiin mormitu waan ittiin fight gootu dhabdu gaafa miidiyaan kara intaanetti lead si godhee manipulate ta'ee namni sirbaa fi waan hurraadhaan qabamu ideaadhaan fight gochuu hin danda'u kanaaf waan hurraadhaan walirratti yaachaadha kanaaf kana sirreessuu qabna uummata of jibbee kana ofitti deebisuu ragada sirrii waan gurguddaa jibbee amma twiistedhaan bakka gammadaa kan jiru Oromoo eenyummaa isaa jibbee kan isaa sun wrongidha kan Ormaa immoo isaaf sirriidha kanaaf
sammuu isaa kana itti deebisuu dhugaa yoo ilaalama dhugaan ilmoo waaqaa jedha ture duraan amma dhugaan maal ta'aa jira dhugaan iyyuu ta'aa jira iyyuu yoo jedhe sirriidha aljaziira yoo gabaase sirriidha dhugaa namaaf kennaa jira faranjiif sagadaa jira kanaaf kan garamitti deemaa jirra waa hunda of dhabee ofiisaatti roobootii ta'ee kan biraatitti deemaa jira kanaaf isawwan kana dhibee Oromootii fi qoricha Awurooppaa irraa barbaadutti gara deemaa jiru kana odoo sirreessine yaadota gurguddoo miidiyaa irratti odoo hojjetamanii gama kanaanis odoo ilaallee waan jettu kana dabalufanii thank you.